So Iran is the main source of terrorism and chaos and civil wars and wars in the Middle East in the last 40 years since the Islamic Revolution in 1979. Build proxies. Ragaan suukanneessaa minjaala qorannoo dhaabbata basaasaa Ameerikaa CIA fi dhaabbata basaasaa Israa'el Mossad irraa dho'im madaallii ji'oopolitiksii guutummaatti garagalchee jira. Iraan isheen diinonni ishee dachee mashee keessatti guuramtee jirti jechuun of tulan. Harka ishee isa dheeraa fi ijaan hin mul'anne diriirsitee dachee Ameerikaa magaalaa bashannanaa Maayaamii kutaa Filooriidaa keessatti ilma muummicha ministeeraa Israa'el Yaa'iir Netaanyaahuu ajjeesuuf kiyyoota xaa jiraachuun ishee saaxilamee jira. Akka gabaasni miidiyaa Newsmax fi Maariv saaxileetti Mossad fi basaastonni Ameerikaa dhugaa onnee isaanii dhaabuu tokko baranii jiru. Basaastonni Iiraan dachee Maayaamii keessaa hulluuqanii seenuudhaan akka jireenyaa fi sochii Yaa'iir Netaanyaahuu daqiiqaadhaan hordofaa turan. Yeroo ammaa ilmi Netaanyaahuu kun Ameerikaa keessaa baqachuun gara Israa'elitti deebi'ee jira. Iccitii kanneen bal'inaan qindeeffannee jirra. Pireezidaantiin Ameerikaa Tiraamp waltajjii raadiyoo irratti ba'ee mootii gaaddidduu Iiraan Mujtabaa kaamilii ilaalchisee dhugaa suukanneessaa kan uffata dhoksaa eegduu warraaqsaa Iiraan guutummaatti saaxiluu dubbatee jira. Haasaa bilbilaa kallattiin taasiseen gaaffii addunyaan nuffitee eegaa turteef deebii kan kenne. Tiraamp Mujtabaan du'eera jedhee hin yaadu jechuun faallaa dubbii isaa kanaan duraa taasisee jira. Tiraamp iccitii biraas saaxilee jira. Bal'ina isaa qabannee jirra. Waraanni inni dhugaan kan dhiiga osoo hin dhangalaasiin guutummaa addunyaa jilbeenfachiisuuf deemu Xiinxala Pentiigoon Waashingtanii fi masaraa Beejing Chaayinaa gidduutti gaggeeffamaa jira. Chaayinaan qoqqobbii Ameerikaa cabsuun dinagdee Iraan utubaa jiraachuun ishee dhagahamee jira. Chaayinaan akkamitti dinagdee Iraan utubdee iccitii isaa yoo haga xumuraatti nu faana turtan bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaa affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyaa Shamaar Kafuunii kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromia 24 Newsram kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduu hin dagatinaa. Haga xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Osoo addunyaan ija shakkii fi dhiphinaatan dho'iinsa abaa giddu galeessaa hordoftu waraanni inni dhugaan kan sagalee hin qabnee fi onnee hooggantoota addunyaa dhiiga uffisu daangaa ardii qaxxaamuree handhuura Ameerikaa keessatti ifa ba'ee jira. Waraana irraa qawwee fi taankii qofa osoo hin taane waraana gaaddidduu fi basaasaa lafa jalaati. Har'a ragaan suukanneessaan minjaala qorannoo dhaabbata basaasaa Ameerikaa CIA fi dhaabbata basaasaa Israa'el Mossad irraa dho'im madaallii ji'oopolitiksii guutummaatti garagalchee jira. Iraan isheen diinonni ishee dachee mashee keessatti guuramtee jirti jechuun of tulan. Harka ishee isa dheeraa fi ijaan hin mul'anne diriirsitee dachee Ameerikaa magaalaa bashannanaa Maayaamii kutaa Filooriidaa keessatti ilma muummicha ministeeraa Israa'el Yaa'iir Netaanyaahuu ajjeesuuf kiyyoota xaa turuun ishee saaxilamee jira. Mee dhugaa dhooftuu fi xaxamaa kanaan haguuggii irraa mulqinee ija saayinsii waraanaa fi madaallii ji'oopolitiksiitiin gadi fageenyaan xiinxallu. Yaa'iir Netaanyahuun ilma abbaa aangoo Israa'el qofa osoo hin taane afaan dippiloomaasii keessatti galma fiixeedha. Akka gabaasni miidiyaa Newsmax fi Maariv saaxileetti muddee 2025 keessa Mossad fi basaastonni Ameerikaa dhugaa onnee isaanii dhaabu tokko baranii jiru. Basaastonni Iiraan dachee Maayaamii keessaa hulluuqanii seenuudhaan bakka jireenyaa fi sochii Yaa'iir Netaanyaahuu daqiiqaadhaan hordofaa turan. Iccitiin kun yeroo ba'u Pentiigoonii fi Tel-Aviiv keessatti raafamaa xiinsammuutu uumame. Yaa'iir inni eegumsa cimaa jala jira jedhamee yaadamaa ture. Hatattamaan uffata isaallee osoo sirriitti walitti hin qabiin halkan dukkanaan dachee Ameerikaa gadi dhiisee akka gara Israa'elitti baqatu taasifamee jira. Kuni ija ji'oopolitiksiitiin kan agarsiisu ergaan Iraan baay'ee ifaa fi suukanneessaadha. Isin dachee Teheraan keessatti hooggantootaa fi saayintistoota keenya yoo ajjeessan nuti ammoo dachee isin kellaa nageenyaa jettanii ittiin of tuultan handhuura Ameerikaa keessatti ilmaan keessan irratti qiyyaafanna. Kuni waraana keessatti madaallii sodaa haaraan ijaaruudha. Iraan meeshaa waraanaa guddicha osoo hin dhukaasiin neetwoorkii basaasaa namaa fayyadamuudhaan gooftummaa nageenyaa Ameerikaa daaraa gootee jirti. Basaasni Iiraan akkamitti ija CIA fi FBI warra teekinooloojii addunyaa dhuunfanne jedhan Jalaa Miliqe ilma haga kana guddatu bira ga'e kuni ofii isaatiif kufaatii nageenyaa isa guddichaa kan dippiloomaatota warra dhiyaa hafuura kutaa jirudha. Garuu madaalliin dhimma kana waraana alaa qofaatti hin dhaabbanne. Xiinxala siyaasaa keessoo Israa'el irratti dho'iinsa biraatu uumamee jira. Netaanyahuun namichi ji'oopolitiksii fi kasaaraa waraanaa gara dantaa siyaasaa ofiitti jijjiiruu irratti ogeessate sodaa kana guutummaatti daldala siyaasaa taasifatee jira. Onkoloolessa 27 2026 filannoo guddicha Israa'elitti adeemsifama. Netaanyahuun dhiphina uummata isaa keessa jiru fayyadamuudhaan uummata dura bu'ee ija imimmaaniin
Iraan ilmaan kiyya keessaa tokko ajjeesuuf yaaltee jirti jechuun lallabee eenyu akka ta'e ifan goonee ragaa hin dhiyeessine kaayyoon isaa ragaa dhiyeessuu osoo hin taane sodaa oomishuudha. Bu'aan shira siyaasaa kanaa maal ta'e? Netanyahuun dho'insa kana akka haguuggiitti fayyadamuudhaan adoolessa darbe keessa murtii seenaa Israa'el keessatti argame hin beekne kaabinee isaarraa raggaasifate. Ilmaan isaa lamaaniif eegumsa waraanaa waggoota 5 guutummaatti akka kennamu akkasumas haadha manaa isaa Saaraaf eegumsi umrii guutuu baasii ummataatiin akka godhamu murteessee jira. Kana jechuun osoo inni filannoo dhufu kana mo'amee aangoorraa bu'eeyyuu maatiin isaa baasii mootummaatiin akka hooggantootaatti tikfamu jechuudha. Ija xiinxaltoota siyaasaatiin Netanyahuun sodaa Iraanitti fayyadamee dantaa maatii isaa fi abjuu aangoo isaa tikfachaa jira. Iraan alarraa isa dhiphisuus inni immoo dhiphina sana gurguree eessoo isaa ittiin ijaarrachaa jira. Amma biraatiin waraanni xiinsammuu kun hooggantoota basaasaa Israa'el gidduutti qaanessaa fi walshakkii uumee jira. Ogeessi basaasaa Mossad duraanii Adii Karmii fi Afeneer Abrahaam dhugaa dhooftu tokko ifa baasanii jiru. Iraan namoota fakkaatota fayyadamti nutis eegumsa ilmaan Netanyahuuf tooftaa kana fayyadamuu dandeenya jedhan. Kuni dhiphina akkamiiti? Biyya addunyaa irratti olaantummaa basaasaatiin of jechuun har'a ilma muummicha ministeeraa ishee tiksuuf namoota bifa isaa fakkaatan baasee diina goomsuuf yaalaa jirti. Dabalataan aangoonni kunniin lammiin Israa'el kamiyyuu har'a gara biyya alaa yeroo deemu waan miidiyaa hawaasaa irratti maxxansu of eeggachuu qaba. Iji Iraan nu hordofaa jira jechuun ifatti labsanii jiru. Kuni Iraaniif injifannoo guddaadha. Rasaasa tokko osoo hin dhukaasin lammiileen Israa'el addunyaa guutuu keessatti of shakkanii akka yaaddaan gootee jirti. Walumaa galatti saaxilamni qorannoo Maayaamii kun addunyaaf dhugaa seena qabeessa tokko mirkaneessee jira. Waraanni baha giddu galeessaa daangaa ji'oogiraafii cabsee ba'ee jira. Ameerikaan dacheen kiyyaa kellaa sibiilaatii diinni na hin qaqqabu jechuun yeroo of toltu. Iraan ammoo neetworkii basaasaa isheetiin handhuura daangaa ishee seentee ija Pentiigoon Jalaa Miliqee hooggantoota Israa'el qiyyaafachaa jirti. Netanyahuun sodaa kana dallalee taayitaa isaa dheereffachuuf yeroo xaxu Iraan ammoo madaallii waraanaa kanarraa nuti harka dheeraa qabna jechuun diina ishee halkan irriba dhabsiisaa jirti. Addunyaan amma madaalliin waraanaa misaa'ilaan qofa osoo hin taane eenyutu dachee diinaa keessa seenee ija jaamsee tarkaanfii fudhata kan jedhuun akka murtaa'u ija ajaa'ibsiifannaan daawwachaa jirti. Osoo uummanni addunyaa iccitii dhokataa dachee Teheraan jalatti awwaalamee hawwiidhaan eeggachaa jiru. Handhuura Waashingiten masaraa Waayit Haawus keessaa sagaleen onnee madaallii ji'oopolitiksii raasu tokko dhagahamee jira. Waraanni ammayyaawaa qawweedhaan qofa osoo hin taane odeeffannoo fi maqaballeessii xiinsammuutiin lolama. Har'a pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waltajjii raadiyoo irratti ba'ee mootii gaaddidduu Iraan Mujtabaa Akkamitti ilaalchisee dhugaa suukanneessaa kan uffata dhoksaa eegduu warraaqsa Iraan guutummaatti saaxilu tokko dhageessisee jira. Dhugaa dhooftuu fi xaxamaa kana lallabaa miidiyaarraa mulqinee gadi fageenyaan ilaallu. Tiraamp gaazexeessaa beekamaa fi warra mirgaa kan ta'e Gileen Beek waliin haasaa bilbilaa kallattiin taasiseen gaaffii addunyaan nuffitee eegaa turteef deebii kenne. Mujtabaan du'eeraa jedhee yaadu jedha Tiraamp. Garuu dhugaan itti aanee dubbatee Pentiigoon irraa ka'ee hanga Teeraanitti muddama uume. Mujtabaan haleellaa sanaan miidhaa suukanneessaa fi ulfaataa irra geera. Qaamni isaa gama bitaa guutummaatti harki isaa, miilli isaa fi qaamni isaa inni bitaa hundi garmalee caccabee madaa'eera. Inni lubbuun jiraatus qaamaan miidhameera jechuun saaxile. Kuni odeeffannoo idilee miti. Ija ji'oopolitiksiitiin yeroo madaalamu haasaan Tiraamp kun dhaabbata basaasaa Ameerikaa CIA hagam gadi fageenyaan ulaa iccitii Iraan keessaa akka seene agarsiisa. Iraan hoogganaan keenya nagaadha sa'aatii 7 pireezidaanticha wajjin mari'ateera jechuun yeroo beeksiftu Tiraamp ammoo ragaa fayyaa isaa isa dhumaan saaxiluudhaan ilaalaa gooftaa keessan qaamni bitaa isaa guutummaatti qallaamshee fi sireerraa kan hin buunedha jechuun hooggantoota Teeraaniin halkan hirriba dhabsiisee jira. Tiraamp asitti hin dhaabbanne shira siyaasaa mootummaa Iraan xaxaa jiru ifa baase. Akka inni jedhetti hooggantoonni Iraan madaa'uu fi qaamaan dadhabuu Mujtabaa kana uummatarraa dhoksanii akka waan inni fayyaalessa ta'ee biyya bulchaa jirutti dhiyeessuuf carraaqaa jiru. Isaan murtiiwwan gurguddoo hundaaf gara isaa dhaqanii eeyyamaa fi eebba dhumaa akka irraa argatanitti of dhiyeessu jedha. Garuu Tiraamp of tuulummaa isaa addaa sanaan mariisistoonni Iraan namoota amanamoo fi dhugaa dubbatan miti jechuudhaan shakkii guddaa lafa kaa'e. Kuni saayinsii waraanaa xiinsammuu keessatti madaallii burjaajidha. Tiraamp Iraan nama qaamaan baay'ee laamsheen yookaan fakkii sobaatiin biyya bulchaa jiraachuu dandeessi jechuun shakkii facaasaa jira. Ergaan inni uummata Iraanii fi eegdota warraaqsaatiif dabarsu ifadha. Namichi isin akka waaqaatti itti amantan laamshaa murtii kennuu hin dandeenyedha. Biyyattii kan oofaa jiru isuma osoo hin taane garee dhokotaatu duuba jira. Walumaa galatti Tiraamp dubbii isaa kana madaallii waraanaa of tuulummaa dinagdeetiin goolabe. Gaaffii waraanaa kana ni mo'annaa jedhuuf yeroo deebisu eeboo isaa dhukaasaa fi misaa'ilaan osoo hin taane doolaara Ameerikaatti naannessee jira. Humni maallaqaa fi dinagdeen keenya daangaa hin qabu. Dhimmi kun gara injifannoo guddichaa fi ajaa'ibsiisaa tokkotti deemaa jira jedha.
Kuni dhugaa addunyaa har'aa nu barsiisa. Tiraamp Iraaniin waraana lafoodhaan qabachuuf yookaan xiyyaaraan guutummaatti dhabamsiisuuf karoora hin qabdu. Inni akkuma kanaan dura xiinxalee ujummoo argansuu dinagdee Iraan kukkutee dhiibbaa maallaqaatiin Teheraan jilbeenfachiisuu barbaada. Iraan hulaa Hormuz cuftee addunyaa yeroo dhiphistu Ameerikaan ammoo doolaara isheetiin daldala addunyaa hidhuudhaan Iraaniin hafuura kutaa jirti. Egaan ragaan masaraa White House irraa dho'e kun addunyaaf dhugaa seena qabeessa tokko saaxila. Waraanni baagiddu galeessaa har'aa waraana qawwee qofa osoo hin taane waraana ragaa basaasaatiin Iraan mootii gaadidduu ishee uffata dhoksaatiin haguugdee madaallii dippiloomaasii bitaa galchuuf yeroo carraaqtu Ameerikaan ammoo iccitii madaa isaa addunyaatti fiduudhaan fakkii gootummaa Iraan daaraa gochuuf eeboo darbattee jirti. Osoo addunyaan dho'iinsa misaayilaa fi diroonii baagiddu galeessaa ija naasuutiin daawwattu waraanni inni dhugaan kan dhiiga osoo hin dhangalaasin guutummaa addunyaa jilbeenfachiisuuf deemu Xiinxala Pentiigoon Waashingitanii fi masaraa Beejing Chaayinaa gidduutti gaggeeffamaa jira. Har'a Ameerikaan Iraaniin waraana lafoo yookaan qilleensaatiin mo'achuu yeroo dadhabdu siimoosuu kanneen Saharaa kan Opereeshinii Dinagdee Qeenxeessuu jedhamu labsitee jirti. Kaayyoon isaa ifadha daldala Iraan addunyaarraa kutuu bobaa ishee dhorkuu fi uummata ishee beelaan laamsheessee sirnicha jilbeenfachiisuudha. Garuu wixineen Pentiigoon kun hojiirra ooluuf utubaan guddichi inni cabsuu qabu Teheraan keessa osoo hin taane Eeshiyaa keessa jira, innis Chaayinaadha. Mee dhugaa kanam ija ji'oopolitiksii fi saayinsii dinagdeetiin gadi fageenyaan xiinxallu. Ameerikaan maaliif Chaayinaa sodaatti? Iraan uggura Ameerikaa waggoota kunnan darban jala darbitee akkamitti lubbuun jiraachuu dandeesse yoo jenne iccitiin isaa ujummoo argansuu Chaayinaan isheef diriirsitedha. Chaayinaan bobaa Iraan dhibbeentaa guutummaa isaa jedhamuu danda'u doolaara biiliyoona 10 lakkaa'amuun dhoksaatti irraa bitti. Beejing bobaa kana kan bittu karaa baankii addunyaa fi doolaara Ameerikaatiin miti. Tarsiimoo daldalaa gaaddidduu fayyadamti. Warshaaleen bobaa xixiqqoon Chaayinaa warri dhoksaatti hojjetan bobaa Iraan bitanii karaa dooniiwwan iccitii kanneen raadarii ofirraa cufanii fiduudhaan dinagdee Iraan sooraa turan. Kuni shira xaxamaa herrega dinagdee Ameerikaa guutummaatti kufaa taasisedha. Ameerikaan Iraaniin nan uggura yeroo jettu Chaayinaan ammoo karaa duubaan balbala banaafii turti. Amma Waashingiten aarii fi of tuulummaadhaan obsaa fixatee jira. Ministeerri maallaqaa Ameerikaa Scott Bessent yeroo Opereeshinii Har'a kana labsu diina isaa ifatti maqaa hin kaasne garuu ergaan isaa kallattiin Beejingiif ture. Biyyi yookaan dhaabbanni kamiyyuu daldala Iraan wajjin godhu yoo dhaabuu baate ugguramaa fi dhumaatiif of haa qopheessu jedha. Kuni ji'oopolitiksii keessatti uggura lammaffaa jedhama. Kana jechuun Ameerikaan Iraaniin qofa osoo hin taane baankiiwwanii fi warshaalee Chaayinaa warra Iraan wajjin daldalanis guutummaatti adabuu sa'aatii 0 labsitee jirti. Pentiigoon teekinooloojii saatalaayitiin dooniiwwan dhokotaa kan adda baasee baankota Chaayinaa adabuuf qophii xumuree jira. Garuu Chaayinaan akeekkachiisa kanaaf jilbeenfattee harka kennetti. Deebiin isaa gonkumaa. Beejing yeroo ibsa kennitu ija jabinaan nuti seera Ameerikaa isa of tuulummaan guutame hin fudhannu. Mirga birmadummaa keenyaa fi daldala idil addunyaa Iraan wajjin qabnu ni tikfanna. Yoo Ameerikaan daangaa darbitee deebii cimaa ni kennina jetti. Chaayinaan maaliif amma kana ija jabaattee sababiin isaa madaallii dinagdee addunyaa keessatti Chaayinaanis ulee sibiilaa of harkatti qabattee jirti. Chaayinaan dhiyeessii qabeenyaa albuuyyii warra teekinooloojii waraanaa bilbilaa fi misaayila Ameerikaatiif barbaachisan 80% addunyaarraa to'atti. Yoo Ameerikaan baankota Chaayinaa uggurtee Chaayinaan ammoo albuuda kana dhorkachuudhaan warshaaleen Pentiigoon misaayila oomishuu akka dhaaban gochuu dandeessi. Kun madaallii wal balleessuu isaa dinagdeeti. Dhiphina kana hunda keessatti wal argin pireezidaantii Tiraamp fi Xi Jinping inni ji'a dhiyootti eegamu baay'ee xaxamaa ta'ee jira. Tiraamp waraana Iraan xumuree mo'ataa of fakkeessuuf abjoota. Xi Jinping ammoo Tiraampiin akka ulaagaa isaatti dhiisisu jechuun gadi of qabaa madaallii ofiisaa eeggachaa jira. Ija Chaayinaatiin yoo isheen dhiibbaa Ameerikaa sodaattee daldala Iraan dhiiste addunyaan Chaayinaan warra dhiyaatiif jilbeenfatte jechuun ishee tuffatti. Akkasumas Iraan isheen michuu baagiddu galeessaa taatee jalaa baddi. Faallaa kanaatiin yoo Chaayinaan Tiraampiin diddee ammoo waraanni dinagdee addunyaa laamshessuu eegala. Garuu Chaayinaan madaallii fi gameessummaa dippiloomaasii ajaa'ibaa fayyadamaa jirti. Isheen ifatti Ameerikaa hin mormitu Iraaniinis hin gantu. Nuti ulaa Hormuz akka banamuu fi daldala addunyaa nagaa akka argatu ni deeggarra jetti. Kun uffata nagaa uffachuudhaan lafa jalaan garuu Chaayinaan akkuma iyyuu saayinsii siyaasaa Chaayinaan jedhetti Ameerikaan rakkoo baagiddu galeessaa ofii isheetii uumte amma yeroo isheetti hammaatu nuti deebisnee akka furree Tiraampiif milkaa'ina gurgurruu hin goonu. Chaayinaan Iraaniif sagalee jajjabinaa kennuudhaan Tiraampiin dhiphisii jechuun lafa jalaan deeggarti. Ifatti garuu nagaa boosnu jetti.
Walumaa galatti ragaan suukanneessaan minjaala Waashingitanii fi Beejing irraa dho'e kun addunyaaf dhugaa seena qabeessa tokko mirkaneessee jira. Waraanni baha giddu galeessaa qawwee fi misaayila qofa osoo hin taane doolaara Ameerikaa fi dooniiwwan dhokataa Chaayinaatiin lolamaa jira. Ameerikaan Iraaniin hudhuuf yeroo wixxifattu jawween Eeshiyaa karaa duubaan ulaabanii oksijiinii taafii jira. Tiraamp opereeshinii dinagdee labsee addunyaa sodaachisuuf yaaliyyuu madaalliin dinagdee irraa guutummaatti harka Waashingitan irraa hafee jira. Addunyaan amma madaalliin waraanaa kun xiyyaara Pentiigooniin osoo hin taane dandeettii Chaayinaa doolaara Ameerikaa jala miliquu fi daldala dhokataa ofuu irratti akka rarra'u ija ajaa'ibsiifannaan daawwachaa jirti. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaanne asuma irratti goolama kanneen chaanala YouTube keenya afaaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Haga xumura qophii keenyaatti waan nu faana turtaniif galatooma.